Miseensi raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa tokko lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaaf Waaggaarii. Miseensi raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa tokko godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa keessaa qawwee akaamaa tokkoo fi rasaasa 90 fudhachuun guraandhala 10/2026 waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu ajajaan waboo onichaa beeksise. Miseensi raayyaa ittisa PP duraanii kunis jaalalaa fi kunuunsa obbolaan isaa waboon godhaniif itti gammadee badii kaleessa dogoggoraan saba isaa miidheefis dhiifama gaafachuun hiriyoota isaa mooraa diinaa keessatti afaniifis sobaa fi sossobaa murni biltsiginnaa itiin isin gowwomsaa jiru keessaa baatanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun yeroon isaa amma jedhee jira. Itti dabaluunis lola impaayeratti irratti roga maraan deemaa jiru hubattanii lubbuu keessan akkasumaan balleessuu irra gara waraana bilisummaa Oromootti makamuun yeroon isin saba keessaniif dhaabbattan amma jechuun dhaamsa isaa karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa dabarfatee jira. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagalootti waraanni PP uummata nagaa irratti hidhaa fi saamicha raawwachaa jiraachuun himame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo ganda Haroo jedhamu keessatti waraanni murna PP namoota nagaa irratti maqaa garaagaraa maxxansuun hidhaa fi saamicha irratti raawwachaa jiraachuu jiraattotni himan. Akka jiraattotni himanitti nama maqaan isaa Dassaalee Bushaa jedhamu deeggaraa wobooti jechuun maqaa sobaa itti maxxansanii reebicha ulfaataa qaama laalessuu erga irratti raawwataniin booda hidhanii hiraarsaa kan jiran yoo ta'u nama maqaan isaa Mallasee Taamiruu jedhamu ammoo reebicha ulfaataa irratti raawwachuun qarshii 10,000 saamanii deemuu jiraattotni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanicha gandoota garaagaraa keessatti waraanni murna PP uummata nagaa irratti irra deebiin yakkoota adda addaa badii tokko malee raawwachuun qe'ee fi qabeenyaa isaanii irratti gooluun rakkoo fi gidiraa hammaataaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa aanaa Xichoo fi Sirkaa keessatti loltoonni PP manneen qonnaan bultootaa gubuu fi saamicha raawwachuun dhaga'ame. Dabalatasaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Arsii Bahaa aanaa Xichoo ganda Zaazaaraa bareedduu iddoo addaa Arangamaa jedhamu keessatti loltoonni PP guraandhala 4/2026 manneen qonnaan bultootaa jumlaan gubanii kan barbadeessan yoo ta'u namoota manneen isaanii gubate keessaa muraasni maqaan nu ga'e Muhammed Abdul Maajid Qaasim jedhamu jala oomishni inni bara kana hojjete guutuun meeshaalee mana keessaa dabalatee mana keessatti kan gubate barbadaa'e ta'uu fi namoota hedduu jalaas bifuma wal fakkaatuun kan gubate ta'uu jiraattonni dabalataan ibsaniiru. Yeroo wal fakkaataatti gandichuma keessaa kanneen qabeenyi jalaa saamame immoo Abdul Maalik Maammaa Kaaduu fi Sheek Ziyaad Abdurrahmaan Kaaduu midhaan kuntaala 7 mana isaanii keessaa baafachuun fe'atanii mooraa waraanaatti galfatanii jiraachuu jiraattonni dabalataan ibsaniiru. Oduu biraan immoo gaafa Amajjii 1/2026 godinichuma aanaa Sirkaa magaalaa Xarreettaa seensa irratti namoota gandoota garaagaraa irraa midhaan gurgurachuu fi midhaan nyaataan daaksifachuuf fe'atanii magaalicha seenan hunda irraa midhaan saamaa ooluu jiraattonni dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaatti hawaasni rakkoo bishaan dhugaatiin dararamaa jiraachuu fi rakkoo kanaafis furmaata dhabuun haala rakkisaa keessa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaa ganda Salaamaa fi naannoo isheetti argaman mara keessatti hawaasni baatilee hedduuf rakkoo bishaan dhugaatiin dararamuu erga eegalee bubbulu kan himan jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatiin isaan mudate kanas qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanis qaamni isaan dhaga'uu dhibuun rakkachaa jiraachuu dubbatu. Akka maddeen gandichaa dubbisnee himanitti ujummoon bishaanii kanan dura itti fayyadamaa turan jala caccabee hojii dhaabuu ibsuun erga sanii iyyannus qaamni dhufee sirreessu miti ujummoon kun maal ta'e jedhee ilaalee beekuu hin jiru. Nuti ammoo bishaan dhugaatii kana barbaachaaf daandii fagoo ta'e deemnee bishaan gandoonni biroon waraabbatan wayita dhaqnu namni itti baay'achuu irraa kan ka'e guyyaa guutuu aduu keessa dhaabannee hanga dabareen nu eeggannee waraabbanna sayyuu bishaanichi maqaaf kan irratti ijaaramedha malee qulqullina hin qabu jechuun haala keessa jiran rakkisaa ta'uu ibsu. Sababa rakkoo bishaan dhugaatii keessattuu kan qulqullina hin qabne dhibuun mudate kanaanis jiraattonni bakkichaa rakkoo fayyaa dhukkuboota daddarboo garaa kaasaa taayifoodii fi kan kana fakkaataniif saaxilamuun cinattis barattoonni danuun bishaan barbaacha daandii dheeraa waan deemaniif barnoota isaanii irraa hafaa jiru
Ramadaanis dhiyaateera. Bishaan dhugaatiin kun akkasitti furmaatan argatu yoo ta'e namuu bishaan malee jiraachuu waan hin dandeenyeef dheebuun dhumuuf teenya jechuun sodaa qaban ifoomsaniiru. Yeroo itti maxxan bilisiginnaa Koloneel Abiy Ahmed akka waan uummata Oromoof bu'aa buusetti miidiyaan gadi ba'ee olola sobaa dhugaarraa fagaatee afaan damma dibachuun dubbachaa fi maqaa bu'uuraalee misoomaa doo godhachuun samicha ulfaataa gaggeessaa jirutti hawaasni Oromoo rakkoo bishaan dhugaatii, daandii, ibsaa dhabuu, qaala'insa jireenyaa fi kan kana fakkaataniin dararamaa jiraachuun dhugaa hin haalamnee fi hin faalamnedha. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo poolisiin Kanaadaa dhukaasa mana barumsaa British Columbia irratti banameen namoonni 10 du'uu dubbate. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Poolisiin Kanaadaa nama dhukaasa